gaa'ela keessa ba'aan jira, dadhabbiin jira, waan garaagaraa jira. Kana hundumaa baatee namni gaa'ela fiixan baafatu nama hamma dhumaatti deeme jechuun hin danda'ama. Kanaaf sababni isaa fiixan ba'uu jechuun dhuma fannoo irratti xumurameera, raawwatameera kan jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos amma xumurameera kan jedhe tafatsame kan jedhe isadha jechuudha. Gaa'ela keessa waanjoo guddaa jira. Xumura gaa'elaa hanga adeemsa gaa'ela goolii isa dhumaatti Yesuus Kiristoos dhufee jireenya isaanii gara mootummaa isaatii sassaabamutitti isa jiraatu jechuudha. Gaa'ela jechuun gaa'ela du'aa otoo hin taane gaa'ela jiraataadha jechuudha. Walumaa gaa'elli baay'ee guddaa gaa'ela ulfina qabeessa jechuudha. Dubbii kanatti fufee jiru egaa akka seensaatti gaa'ela fiixan ba'aa mana duree jedhu kanan dubbadhe. Guyyaa irraa kana duwwaadha isin wajjin waa'ee gaa'elaa kana haasa'u booddee tarii mana duree biraadha kan barumsa itti fufaa qabaannu. Caalaatti Waaqayyo dubbii kana kan nu ibsuuf mee hafuura Waaqayyoodhaan kadhadha. Yaa gooftaa waaqaaf lafa, yaa isa jiraataa bantii waaqaa, yeroo kana sagalee kee kanaanan si kadhadha. Sagaleen kee kun sagalee guddaadha, sagalee jiraataadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaa kee utuun eebbisuun utuu si galateeffadhuun araara si kadhadha. Yeroo kana jalqabee araarri kee tokkoon tokkoo keenya mana jireenya keenyaatiif haa baay'atu. Yaa gooftaa nu cubbamoota, nu dadhaboota. Araarri kee yoo nu baay'ate immoo yaa gooftaa nu warra araara argatan taane warra cubbuun isaanii dhiifameef taanetu jiraan. Kanaaf cubbuu keenya yakka keenya hundumasaa akka ati nu dhiiftu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ani siin kadhadha. Araarri kee jireenya keenyaaf haa ta'u, araarri kee bara keenyaaf haa ta'u, dadhabbii keenya hundumaa jabinatti nuuf geeddare, waan jireenya keenya lolu, waan sammuu keenya lolu, waan amantii keenya lolu, waan kadhannaa keenya lolu, waan abdii keenya lolu hundumaa maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari nurraa loli. Hafuurri kee qulqulluun nu wajjin haa ta'u, namoota dadhabbii ba'aa dhukkub wantoota garaagaraatiin jireenyi isaanii lolu hundumasaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin irraa dha'i. Hafuurri kee qulqulluun nu wajjin haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen ameen ameen. Haa ta'u obboloota koo jaallatamu egaa waa'een gaa'elaa hunduma keenya biratti moofa'aa miti. Hunduma keenyaaf baay'ee barbaachisummaa isaa guddaadha jechuudha. Egaa gaa'ela jechuun namoonni lama walitti makamanii kan tokko ta'an jechuutti akka hiikne kanaan dura yaadattu. Seera uumamaa boqonnaa 22 boqonnaa 2 lakkoofsa 24 jalqabdanii akkasuma boqonnaa 4 jalqabdanii in argitu. Akka addunyaa kanaatti yookaan addunyaa nuyi beennutti tokkoof tokko yoo walitti hidhame meeqa ta'a? 2 ta'a. Karaa kaaniin tokkoo fi tokko walitti hidhaane tokko hin argamne. Addunyaa hafuuraa keessatti garuu gaa'ela irratti tokkoof tokko walitti yoo hidhame tokko ta'a. Saayinsiin kana ulfaataadha. Tokkoof tokko walitti hidhame gaa'ela keessatti tokko ta'a. Tokkoof tokko yoo walitti hidhame addunyaa saayinsii yookaan seera herreegaa abbaa maatii barsiisu tokkoon tokkoof tokko 2 ta'a. Gaa'ela kan jechisiisu qaama tokkoof tokko walitti dabalameetu tokko ta'e jechaadha. Kun herreegni isaa Waaqayyootti waan ta'eef sammuu nama hafuuraa qabuuf yoo ta'e malee warra kaaniif ulfaataadha. Kanaaf sammuu yookaan dirree Waaqayyoo keessatti akkas jedhameetu waamama gaa'elli. Kanaafuu gaa'ela jechuun iddoo yaadni Waaqayyoo itti misoomudha. Yaadni Waaqayyoo gaa'ela sirrii keessatti wal horee baay'ata. Karaa dhiirri tokkoo fi durbi tokko walitti maxxananii gaa'ela jedhameetu waamama. Kanaaf gaa'ela jechuun walitti maxxanuu jechuutti ni hiikama. Dhiirri tokkoo fi dhalaa tokko gidduutti qofaatti kan raawwatudha. Gaa'ela jechuun eebba Waaqayyo jechuudha. Sababni isaa eebba jechuun waan jireenya namaa gammachiisudha. Waan guutuu nama taasisudha. Namni yeroo eebbifamuu hin gaddu, hin dhiphatu, hin boo'u, hin gammadaa, hin ililchaa, hin faarfata. Kanaafuu namni yeroo gaa'ela godhatu yoo akka dubbii Waaqayyootti ta'e ni gammada, ni faarfata, ni ililchaa, gammachuutu keessa jira jechuudha gaa'ela keessa. Akkuma kana fakkeenya boqonnaa 5 lakkoofsa 18 gaa'elli madda gammachuu akka inni ta'e hin dubbata jechuudha. Eebba Waaqayyooti gaa'ela. Eebba gaa'ela keessa jiru eessattuu argachuu hin dandeessan. Gammachuun gaa'ela keessa jiru birrii keessa hin jiru, qabeenya keessa hin jiru, hiriyaa warra kaan bira hin jiru. Gaa'ela keessa gammachuu guddaatu jira jechuudha. Waaqayyoof galanni guddaan bara baraan haa ta'u. Kanaaf gaa'ela jechuun jireenya hanga du'aa jechuutti yoo hiikame bareedaa jedheetan ni yaada. Namni gaa'ela dhaabbate tokko hanga foonii fi lubbuun isaa gargar baatutti gaa'ela isaa qabatee turuu qaba.
namni utuu jiruu gaa'ela isaa diiguu hin ejjaa, namni ejjummoo mootummaa waaqayyootti hin galu waan ta'eef du'aadha jechuudha. Kanaafuu du'aa socho'u ta'eetu jiraata jechuudha namni gaa'ela diigee jiraatu. Kanaaf gaa'ela jechuun hanga du'aatti jechuudha. Asirratti gaaffiin isheen ejjite malee hiikuu hin qabu jechuu kan gaafatamuu ta'a. Yoo ishiin ejjite malee hiikuu hin danda'u kan jedhu jira. Ishiin ejjite yookiis yoo inni ejje wal hiikuu ni danda'u jechaadha. Ejji lamaan isaaniiti malee ishiin duwwaan ishiin yoo ejjite jechi jedhu hin jiru. Innis yoo ejje numa hiikamaa jechaadha. Ejjaadha du'aadha gaa'ela gargar kan hiiku jechuudha. Kanaaf waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Kanaaf gaa'elli kanadha jechuudha. Namoonni gaa'elatti hiikaa garaagaraa akka isaan kennan tanaan dura ilaallee ture. Namoonni kallattiinis ta'e al-kallattiinan gaa'elaaf hiikaa garaagaraa kennu ilaalcha garaagaraas hin qabaatu. Hiikaa sirrii kanaanis hiikaa sirrii kan kennanis immoo ni jiru. Kanneen keessaa sababni isaa sammuu fayyeen yookiin dhiiga kiristoosiin kan miicame yoo ta'e ilaalchi isaanii sirreessee kan ilaalu waan sirrii argu. Hiiki gaa'ela kana namoota baay'ee biratti fedha foonii raawwachuu qofatti kan hiikamudha. Yookaan seksii qunnamtii saalaa duwwaadhaaf gaa'ela kan dhaaban jiru biyya lafaa kanarra. Bakka kanumaaf karoorri isaanis ajandaa isaanis sammuu isaanii keessa kan jiru dhiironni sammuu isaanii keessa kan jiru ciisicha gaa'elaa yookaan durbummaa irraa fudhachuu or bakka sammuu isaanii keessa wanti gara biraan jiru waa'een jireenyaan jiru waa'een manaan jiru waa'een dhala godhachuu waa'een yookaan siisteemoonni gaa'ela keessa jiran seermooniin gaa'ela keessa jiru tokkoyyuu isatti mul'atu inni karoorri isaa maaludha inni wajjumaan ciisee ka'uudha jechaadha. Jiru namoonni akkasii kaayyeffannaa fuulleffannaa isaanii hiika gaa'elatti itti kennan qunnamtii saalaa duwwaadhaaf fedha foonii isaanii duwwaadhaaf jaalallis keessa hin jiru kana keessa maali namni koo fedha foonii isaa ba'u fedhee waan garaagaraa raawwata amma addunyaa keenyarra yoo ilaaltan namoonni fedha isaanii ba'uudhaaf fedhanii waan garaagaraa godhu fedha isaanii ba'uudhaaf jedhanii waan garaagaraa godhu warri kaanii mi'a yookaan meeshaa manatti bitatanii hin dhageessu yeroo baay'ee addunyaan kun mancaateef fakkeenyaaf dubartoonni dhiiraa wajjin jiraachuu maaltu na rakkise jedhanii fedha isaanii ba'uu fedhanii qaama saala dhiiraa kan fakkaatu artifishaalii gabaadhaa bitatanii mana kan kaa'atanii bifa sanaan wanti inni dubbadhu kun fokkisaa akka inni ta'e beeka garuu addunyaa keenyarra jira waan ta'eef salphinaaf yeelloo addunyaa keenyarraa yoon dubbadhe warri kaan irraa of eegu waan ta'eef rakkina hin qabu. Qoodan namaa wajjin rakkadhu dhiira biraa wajjin rakkadhu ofitti galchee rakkadhu gaa'ela dhaabee rakkadhu fedha foon kootii ba'uudhaaf jedhamee kan hojjetame biyya lafaa kanarratti teekinooloojiidhaan kan hojjetame jira akka fedha qaama dhiiraatitti kan isaan itti fayyadaman or dhiironni illee qaama saala akkasii wantoota garaagaraa jira amma jechaadha. Waa garaagaraatu jira addunyaa kanarra jechuudha. Isinitti meera tanaan dura ammoo dhiironni dhaqanii jijjiirratan qaama isaanii jiru dhaqanii opereeshinii godhanii qaama saalaa gara qaama dhiiraa isaanii gara qaama dhiiraatitti dubartoonni kan jijjiirratan jiru opereeshinii godhanii jechuudha. Addunyaa kanarra waan baay'ee jira waan baay'ee jira kanarraa maaltu dhiira na maaltu na taasise dhiirummaa koo nan jibbaa dhiirri jedhee dhaqee kanaafi warri akkasii hin jiraatu. Warra akkasii hin jiraatu namoonni akkasii kuni maal jibban jechuudha hiikaa gaa'ela macaafni qulqulluun karaa gaa'ela karaa sirrii lafa sanarra eegsii kaa'anii jechuudha. Isa kanaafi waan baay'ee jira wantooti haasa'amanii dhiifnee dabarra. Kanaaf warri kaan akka kanatti kan yaada fedha foonii duwwaadhaaf kan yaadan jiru fedha foonii immoo kallattii garaagaraa irra guututu kanaaf ejjaanuu guutachuu nan danda'a maaltu dhiira tokko wajjin rakkisee kan jedhan shamarranis jiru. Maaltu dhiira tokko wajjin rakkisee bakka barbaade dhaqee fedha foonii koo guuttadhee galuu nan danda'a kan jedhanis hin jiraatu. Kanaaf hiikaa sirrii gaa'elaaf kan kennan baay'een isaanii baabilikaalii hin jiran baay'een isaanii. Kanaaf akka namoonni akkasitti yaadan fedha foonii duwwaadhaaf namoonni gaa'ela yaadan gaa'ela du'aadha gaa'elli isaanii lubbuu kan hin qabnedha jechaadha. Gaa'ela du'ee jiraatu kan socho'u mana keessa reenfa ta'ee akka nama reeffa dhoksee mana keessa kaa'ate gara itti manatti galuu yaadda'uuti namoonni fedha foonii duwwaadhaaf wal argan jechuudha. Gaa'elli du'aa mana keessaa qaban gaa'ela du'aa warri mana keessaa qaban gara mana isaaniitti galuu ni yaadda'u.
walii wajjin jiraachuu yaadda'u kana irraan kan ka'e ejjaaf kan saaxilaman hedduudha. Akka yaada namoota tokko tokkotti gaa'elli hundee hawaasa ilmaan namaa yookaan dhugaa goolee qaroominaati jedhaniitu kaa'u namoonni bebbeektonni jechuudha. Yaada boonsaa fi gabbate kana kan lafa kaa'an jiru. Kanaaf gaa'elli gaa'ela guddaadha. Gaa'elli gaa'ela guddaadha. Akkuma namoonni tokko tokko jedhanitti immoo gaa'elli gamoo yookaan fiizikaal naannootiif ta'ee gaa'elli aadaa ilmaan namaatii fi faaya bareedinaati. Warri Giriikotaa immoo jaalalaaf hiika afur kan kennan erga jaalalaaf hiika afur lafa kaa'anii booddee gaa'ela keessatti barbaachisaan jaalala aggaappeedha jedhu. Aggaappee jechuun wanta tokkorraa bilisa kan ta'e kanaafas jaaladha waan jetteeti lafan keenya jechuudha. Birrii waan naa kenneefas jaaladha. Kana waan naa kenneefas jaaladha. Waan jedhamee sababa gaa'ela sababa hin qabne ta'uu qaba. Gaa'elli gaa'elaa maali? Gaa'elli malee waan ishiin akkanaan jette waan akkanaan jedhe waan akkas walii goone futuun taane gaa'ela bu'aarra hin dhaabbanne ta'utu irra jira jedhaniitu lafa kaa'u Giriikon. Sababni isaa jaalalli kan jaalala waaqayyoo mul'isuudha waan ta'eef wiirtuun hariiroo jaalalaa wiirtuun hariiroo gaa'elaa jaalala ta'etu gidduu isaaniitti argama jechuudha. Akka yaada tokkotti gaa'elli hundee tokkicha addunyaan bal'aan irraa argamte ta'uusaa wal nun sobsiisu jechuudha. Egaa gaa'elli akka kanatti addunyaa kanarratti hojii guddaa hojjeta jechuudha. Gaa'elli kiristaanaa waa sadii irratti akka hundeeffamu tanaan dura ilaallee turre. Tokko sagalee waaqayyoo, lama kadhannaa, sadi jaalala waaqayyoo yookaan jaalala dhugaa irratti kan hundaa'e ta'utu irra jiraatu jenneetu dubbanne jechuudha. Gaa'elli hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u ciisichi gaa'elaa hin xureeffamin waaqayyo warra halaleef ejjituutti faraduuf jira inni macaafni qulqulluun jedhu Ibroonni boqonnaan 13:4 kana dubbata jechuudha. Namoonni sassatan alaleen mootummaa waaqayyootti akka hin galle kan dubbatu macaafni qulqulluun isa kanadha. Waaqayyo gooftaan macaa hunduma keenya gargaaru. Egaa namni tokko gaa'ela dhaabuu dura waan baay'ee akka inni godhu tanaan dura ilaallee turre. Tokko namni gaa'ela hin dhaabin tokko dhaabuudhaaf waan inni godhu tokko wal baruu qaba irratti mata duree guddaan nu fudhannee haasaa turre jirra. Akka isin hin raaffanneef samarii irra yaadachiisuudhaaf dhufe malee barumsa kana haaraa isin barsiisaa jiru narraa beekamaadha. Kanaaf namni utuu waliin bariin gaa'ela kan dhaabee jiru namoota baay'eedha. Utuu waliin bariin otoo amala isaan bariin itti heerumti hidhatte na bariisaa balaatitti bu'a. Ati akkasii kana jettiin amala 100 qaba, amala 50 qaba. Sin ta'ina sawaalli ziivii diblaanna. Utuu hin beekin dhattee harka buuti yookaan utuu hin beekin dhaqee harka bu'a ishiin amala addaa qabaachuu dandeessi. Wantoonni akka kanatti jiran jiru. Amalli jira, dandeettiin jira, dadhabbinni jira. Firoota walii baruun, qabeenya walii baruun, kaayyoo walii baruun, ejjennoo walii baruun hunda dursa bu'uura gaa'elaati, dhagaa bu'uuraa gaa'elaati jennee tanaan dura ilaalaa turre. Isa kanaafi waaqayyo gooftaan macaan hunduma keenya gargaaru akka barreessitoonni waa'ee gaa'elaa barreessan tokko tokko barreessanitti gaa'elli akeeka gurguddaa hedduu fi baay'ee barbaachisaa ta'e kan of keessaa qabudha. Fakkeenyaaf foonii fi hafuuratti tokko waan ta'uun wal gargaaruudhaa fi akeekni gaa'elaa fooniif hafuuratti tokko ta'uun wal gargaaruudha. Tokkummaan isaanii kan ittiin jabaatu humna kadhataatiin wal gargaaruudhaan foonittis hafuurattis tokko ta'uudhaan akeeka gaa'elaa fiixaan baasuudha. Akeekni gaa'elaa inni sirriin tokkummaa ijaaruudha. Tokkummaan gaa'elaa keessaa kan jalqabu yoo ta'u jiraachuu hundee kan godhatu hundeessaa gaa'ela jaalala jechaadha. Inni kaayyoon gaa'elaa inni gara biraa maatii kiristaanaa ijaaruufidha. Maatii waaqayyoon beeku, ijoollota waaqayyoon beekan ijaaruudha. Akeekni gaa'elaa gaanfii wangeelaa akka lafa qabatu dhaafidha. Kanadha hawaasa gaarii uumuufidha. Waldaa jaba, waldaa cima dhaloonni kiristoosiin keessaa ka'an mootummaa waaqayyoo bal'isuufidha. Nagaadhaan boojuu jalaa ba'uufidha. Kanaaf kun kana fakkaata jechuudha. Gaa'elli waan jiru hundumaa keessaa kaayyoo addaa wajjin kan hundeeffame. Kaayyoon gaa'elaa utuu hin dhaabin yookiin utuu hin jallatin akka ta'utti toorarratti eegamuu qaba. Gaa'elli yoo kaayyoo isaa gadhiise akka oomana waannisaa maasii midhaan qabu irra qubachuudhaan midhaan balleessuu biyya beelan rukutuuti. Gaa'elli kaayyoon isaa yoo jallate sanyii waaqayyoon hin beekne oomisheetti golgolaa'insa ardii
ajeelummaa geessisa jechuudha. Gaa'elli kaayyoo isaa yoo gadhiisee waan guddaa uuma jechuudha. Akka gamandii elektiriikii nageetiifiin poozitiiviin yeroo wal argatu yookaan toormalee yoo walitti hiitan gamanni sun hundumtuu hin gubata jechuudha. Hin gubata gamanni elektiriikii tokko tooraan yaa'insi bishaan isaatii namoonni fiiziksii baratan toora walitti hidhamiinsa isaa poozitiiviin nageetiiviin bal'agaraalee akka sanatti walitti dhufu yoo ta'e karaa sirriin taane walitti dhufa yoo ta'e gamada saniis hin gubaa manas hin gubaa balaas hin geessisa jechuudha. Balaan gaa'elaa guddaadha akka kaayyoo isaatiitti itti fayyadamnu yoo ta'e jechuudha. Gammachuu guutuu dhala namaaf kan kennu gaa'eladha. Burqaa jaalalli keessaa madduudha. Fakkeenya 5:15 akkasuma kana keessaa argachuu dandeessu. Sanyii wangeelaa akka horu qorumsa ijaa ooluudhaaf gaa'elli barbaachisaadha. Namoonni kanarratti namoonni gaa'ela dhaabanii ejjan jiru moo hin jiranii yoo jettan namoonni gaa'ela dhaabanii ejjan jiru. Yeroo baay'ee gaa'ela dhaabee namooti ejjan jiru. Ejjitoota gaa'ela dhaabanii ejjan baay'ee isaanii hin beekna. Maaliif ejju jarri kun yoo jettan hafuura hamaadha inni kun. Hafuura hamaadha inni kun. Dubartiitumti isheen abbaa manaa namaarraa jaalalli ishii qabu sun seexanatu sammuu ishii qabate malee kun hafuura gadheedha. Hafuura gadheedha. Namoonni utuu gaa'ela dhaabaniifaa gaa'ela qabu abbaa manaa qabu deebi'anii dhiira biraa namoonni awwan jiru. Dhiira biraa namoonni awwan jiru utuu abbaa manaa qabanii. Akka abbaa manaa abalu dhiirra balu maal namooti jedhan dhaqanii namoonni waa hin taane keessatti galan addunyaa kanarra wantoota baay'ee hin argina quunnama. Lammaffaa dhiira utuu haadha manaa manaa qabu dubartii biraa hawwu inni kunis ejja guddaadha. Macaafni qulqulluun Qorontos duraa boqonnaa 7:2 jalqabdanii yoo dubbiftan qorumsa ejjaa ooluudhaaf dhiirri adduma addaan haadha manaa ofiisaatii haa qabatu. Walitti fuudhaan jedhu adda addaan jedha achirra dhaqanii gaafa dubbistan. Sagana fakkaata. Eeggannaan gaa'elaaf godhamuu qabu wantoota baay'eessaa jiru. Gaa'elli baay'ee eeggannaa barbaada. Baay'ee eeggannaa barbaada gaa'elli. Gaa'elli baay'ee eeggannaa guddaa barbaada. Wanti akka gaa'elaa eeggannaa barbaadu hin jiru. Baay'ee eeggannaa barbaada. Baay'ee eeggannaa barbaada. Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Gaa'elli baay'ee eeggannaa barbaada. Akkuma kana gaa'elli yoo eeggannoo gaarii qabaachuu baatu kufaatii gadhee biyya lafaa yookaan waldaa kiristaanaatti illee fiduu danda'a. Waldaan kiristaanaa tokko nagaa qabdi jechuun namoota gaa'ela dhaaban. Warri gaa'ela dhaaban nagaadhaan waldaa kiristaanaa keessa jiru ta'e yookaan warri gaa'ela hin dhaabne karaa sirrii ta'e karaa nagaa ta'e gaa'elaaf dhaabbachuuf hariiroo qabu taanaan waldaas waldaa fayyaa jedhama. Waldaa dhukkubsatoon biyya lafaa kanarra jiru namoonni gaa'ela jeeqamaadhaan waldaa kiristaanaa keessa jiraatan wal lolaa, wal nyaachaa, ejjaa, kan biraa hawaa akkasii jiraatan waldaan sun waldaa kufteedha jechuudha. Waldaan ijaarsa gaa'elaarraa kan argamtudha jechuudha. Isa kanaaf gaa'elli akkuma Oromoon qeerransa eegee qabanii yoo qaban deebi'ee nama nyaata waan ta'eef qabanii gadi hin dhiisanii jedhuun gaa'elli balbala ittiin itti lixan malee balbala ittiin keessaa ba'an hin qabu. Namoonni baay'een gaa'ela hin hundeessu takka turanii jijjiirratu. Kanaaf eeggannaa isaan gaa'elaa godhan sanadha murteessaanii. Nama wayituu gaa'ela dhaabee yeroo dheeraa wajjin ture mucaa tokko irraa qabannaa naannoo kooti. Amma dhiiseera eeggatti dhiisee tureera. Innaa mee mucaa tokkoon argadhee dhiyoo kana natti bilbileetu mucaa tokkoon argadhee wajjin haasaa jira na eebbiftu waldaatti. Macaafa qulqulluu isa kam dubbiseen si eebbisaa hin jedheen. Macaafa qulqulluu isa kam dubbiseen si eebbisaa. Macaafni qulqulluun inni nani lallabu kuni haadha manaa tokko si iyyame biyya lafaa kanarratti araarfadhu shumatti deebi'i malee macaafa qulqulluu nani dubbisee ittiin haadha manaa lammaffaa sitti heerumsiisu hin jiru hin jedheen. Akkas taana fuudha malee nafaaree dhaqi ishiitti araaranii itti deebi'i haadha manaa keetti hin jedheen. Kanaaf namoonni baay'een utuu laallatanii ittiin galiin dhaqanii gaafa qorumsa keessatti argan ba'aa sana baachuun barbaadan guluufuu barbaadu guluufa isaanii isa durii barbaadu. Gaa'elli waanjoo qaba eeyyee waanjoo qaba baachuun keenya dirqamaa jechuudha. Gaa'ela keessatti wantoota furamuu danda'an hin furraa furamuu kan hin dandeenye garuu hin baannaa jechuudha. Isa kanadha. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Isa kanaaf gaa'elli baay'ee eeggannaa kan barbaadudha jechuudha. Gaa'elli namoonni gaa'ela jalqabuu barbaadu tokko sammuun isaanii sammuu
sammuun isaa dhiisuu bira ga'uu qaba. Wantoonni dhiifamuu qaban hedduudha. Macaafni qulqulluun uumama boqonnaa 2 namni gaa'elatti galu tokko waan dhiisuu qabu dhiisuutu irra jira. Nuyi amma fakkeenya isinii fudhadha gaafa Yesuus Kiristoositti amannu egaa macaafni qulqulluu waan baay'ee akka dhiifnu nutti dubbata. Kana dhiisaa already dhiisnee dhufnee jechaan amala gadhee amala garaagaraa dhiifnee dhufne. Waaqayyoo ati amala koo wajjin na jaallatte rakkina koo wajjin na jaallatte cubbuu koo wajjin na jaallatte amala koo gadhee namni irratti jibbe waan namni sirratti jibbe wajjin isin jaalanni waaqayyo. Maaliif ennaan dhiisuu qabda waan namni sirratti jibbe maaliif faarfannaan akkasiin jiru malee. Macaafni qulqulluun namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa jaalalaan jiraadhaa namni waa si jibbuuf qabataanan soo waan sana dhiisuu qabda namaa wajjin nagaatti jiraattee waaqa wajjin nagaatti jiraatte. Kanaaf namoonni akkas jedhan jiru. Kanaaf akkuma gaafa Yesuus gara Yesuus Kiristoos dhufu amala gadhee amala hundumaa dhiifnee dhufne malee guurreen dhufu hin dhiifnee dhufnaa jechaadha. Kanaaf akka maletti macaafni qulqulluu namoonni hiikkatan jiru. Amala koo gadhee sana fidinaan jettee baadhadheen dhufe amala kee gadhee maa baattee dhufte dhiifteen dhuftu. Gaafa Yesuus bira dhufu hunduma isaa dhangalaafannetu Yesuus Kiristoos duukaa buuna maqaa waaqayyoo ulfaatu. Akkuma kana gaa'ela keessa gaafa linnu amala kaleessaa waan kaleessaa hunduma isaa dhiisuu qabnu wantoonni dhiisuu qabnu wantoota baay'ee jechaadha. Fakkeenyaaf waa'ee maatii dhiisuu namoota maatii isaanii haati isaanii abbaan isaanii gaa'ela diigan bal'isee haasa'e yeroo darbe waan ta'eef irra hin deebi'u yeroo keenya eeggachuudhaaf akkasii yaadattaniif malee kan. Namoonni haati isaanii gaa'ela diigdi haati micayyoo nama gaa'ela haadha intala isaa diigdi beekan abbaan namooti diigan firoonni namooti diigan. Waa baay'een isaa jira gorsa haadha abbaa dhageesse shamarran tokko kan harman guyin jirti kan haadha jalaan baane heerumtee hidhatteetuma harma kanootu jirti waaqayyo ishiif haa dhiisu malee mucaa namaa rakkifti ishiin kun nagaa keessa miti isin jireenyi ofii qofaaf yaaduu dhiisaniitu akka maatiitti waliif yaaduutu jalqabama sammuu ana jedhu dhiiftee nuyi kan jedhutti deebi'amaa jechuudha gaafa gaa'ela dhaabbamu eeggannaa gaa'elaa baay'ee barbaachisaadha. Maatii ofii dhiisuun uumama boqonnaa 2 dhattanii dubbisu. Maatii ofii dhiisuu jechuun jibbuu ati kanaa booda diina kooti jechuun miti. Tokkoffaan alda dureen eeguuf kennamaa qaama keessa sibiraatiif kennama jechuudha. Isa firri kee dhiyoon isaa haatiif abbaan kee gaafa sanaa jalqabanii fira kee fagooti. Inni gara biraa hiriyoota ofii hiriyoon namoonni hiriyaan gaa'ela isaanii diigan baay'een beekan. Kanaaf kanarraallee of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni gara biraa garaagarummaa waldaa keessatti gaa'ela godhachuu fi bakkeetti gaa'ela godhachuu tuqeera tanaan duras ammas irra deebi'een sidii tuqu. Bakkeetti gaa'ela godhachuun waldaa keessatti gaa'ela godhachuun biyya lafaa kanarratti waaqayyo bakka buutuun Kiristoos waldaa kiristaanaati. So waldaan kiristaanaa afaan Kiristoos taatetu biyya lafaarra jiru. Aboon ishee harka jiru aboo guddaadha. Diiguu dandeessi, ijaaruu dandeessi, waan baay'ee dandeessi. Dhattanii gaafa dubbistan ani waldaa koo sirratti ijaara. Waldichi diiguu hin danda'a, ijaaruu hin danda'a. Mootummaan du'aa irratti aangoo qabu kan Yesuus Kiristoos jedhu waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaanaa jechuun dhaaboo guddaa kan qabdu afaan Kiristoos taatee biyya lafaa irratti kan kennamte dhaaboo guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf dhaaboon waldaa kiristaanaatiin karaa waldaa kiristaanaa gaafati gaa'ela dhaabbattu afaan waaqayyootu keessa jira, dubbii waaqayyoo keessa jira, barsiisa waaqayyoo keessa jira, hundeessaa caaffata qulqullaa'aa afaan waaqayyootiin jechuudha kan hundeeffame. Kanaaf ani waldaa kiristaanaa keessatti gaa'elaan dhaabbadhu karaan barbaadee isoon dhaabbadhee abbaa manaa tokkoon qabaadhe maal gaa'eluma jechuu dandeessa ta'uu danda'a siif ta'uu danda'a ta'uu dhiisuus hin danda'a garuu afaan macaafa qulqulluu miti afaan taasiftu kun. Kanaaf karaa waldaa kiristaanaa gaa'ela hundeeffachuun paasterii waldaa yookaan hojjetaa wangeelaawii waldaa yookaan jaarsolii waldaa kiristaanaati gorfamanii gaa'ela dhaabbachuu wanti ga'u biyya lafaa kanarra hin jiru. Namoonni baay'een akka kanatti feestaala fudhatanii walitti galanii feestaalaan gargar kan ba'an namooti baay'een jiru. Akkana gaafan jedhe makiinaa 20-30 fuutee beelloo kee kuma meeqannaxxee fuutee inni dirqama miti. Garuu waldaa kiristaanaa keessatti gaa'ela eebbifachuun kanarraa wantoota diggisiif 1000 warqee walitti bituu kanarraa gargari mali dureensa inni fedha geedha. Haa ta'u malee waldaa kiristaanaa keessatti akka waldaan kiristaanaa beektutti gaa'ela dhaabbachuun hundee jabaa keessa dhaabbachuudha. Hundee jabaadhaan lafa qabatanii dhaabbachuu jechuudha. Kanadhaa waaqayyoo isin haa kabajuun isin jedha. Kana waan dhageeffattaniif lammaffaa irratti gaa'ela waldaa kiristaanaan alaan gorsan qabu akka barbaaddeettidha. Laayinsensii illee qabu sin beeku ittiin gaafa namoota gaa'ela akkasii dhaaban baay'ee namoota 20 olii nan beeka. Abboo koo wangeelawii kana gaagalaa namuma araarsaa wal deebine yoo dhattee araarsuu barbaadde isattan beekaa silumayyuu waldaa walitti nu fide moo jaarsolii walitti nu fide moo luba kamtu walitti nu fide paasterii kamitti walitti nu fide isattan ishii beekaan rakkadheennaa walitti dhufne malee maali tokko laayinsensii kan mootummaan qaban kan waldaa kiristaanaan qaban hiriyaa wanti bakka kara deemtota lamaantu walitti dhufe na
Ani baay'een gadda waan akkasii namoota baay'een naquun namaa guyyaa kana ulfeessee garaatti baachiseetu gatee bade. Maaliif jennaan kan biraatti dhaqee intinaa jedheen waaqoo isaanii baadhiisu dhiirota akkasii buleetota kan taphatanii badan. Maalii walitti dhufne yeroo akkasii tokko walitti dhufne edha dhiisee deema garaatti baachisee deema ishiin hin rakkatti mana kiraa nama kaffaltu qabdu akkatti hojjettee jiraattu hin qabdu dhatteetu karaa irratti kufti karaa irratti afti rakkatti galtee maatiitti ba'aa taati sinti nagaraati. Silezi waldaan kiristaanaa baay'ee itti gaafatamummaa qabdi gaa'ela irratti. Piliis namoonni gaa'ela dhaabdanii karaa lamaan isin hubadha. Namoota gaa'ela dhaabdan sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan gaa'ela dhaabdanii sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtan andee በደንብ ድት አዳምጡኝ አሳስባቸዋለሁ በአማርኛ tokko namoonni gaa'ela hin dhaabin jirtan qixa mormaataa malee karaa waldaa kiristaanaa gaa'ela keessan hundeeffadhaa. Lama namoonni gaa'ela hundeeffattanii jirtan immoo aareffannaa gaa'elaadhaati deebi'aati karaa waldaa kiristaanaati hojjetadhaa. Amma akka waldaa keenya waldaan keessa tajaajiluu kanaatti namoonni gaa'ela dhaabanii waggaa 5-6 turanii ijoollee qaban akkuma salphaatti walitti dhufanii aareffannaa gaa'elaa jedhamee sirnaaf seermoonii waldaa keenyaa keessa jira caasaa waldaa keenyaa keessa jiranna qalabatiin godhamee miizeen godhamee buna danfifatanii yoo barbaadan akka sanatti seera qabeessa godhatu deebi'anii jechuudha. Aareffannaa gaa'elaa jedhama inni kun sirna keenyarra jira tarii waldaa biraa keessa jira ta'ee hin beeku waaqayyo isin haa kabaju. Kanaafi fedha foonii walitti ba'uudhaaf duwwaa xiyyeeffannaa godhata kan gaa'elli bakkee jechuudha. Gaa'elli bakkee fedha waaqayyoo eeguu caalaa fedha ofii eeguudha. Hubannaa malee ijaarama. Seera waldaa baqachuutti seera waaqayyoo cabsama. Xiyyeeffannaasaa baay'inaan fedha fooniiti. Kanaaf baay'ee eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaa'elli waldaa keessaa garuu barsiisa hundee qabudha. Hundee gaa'elaa nama barsiisa. Gorsa gaa'elaa barbaachisutu kennama. Gaa'ela eebbaa kan macaafa qulqulluudhaan hundeeffame ta'a. Kanaaf baay'ee kadhannaatu godhamaafi eebba waldaa kiristaanaatu godhamaafi qulqullummaadhaaf iddoo olaanaatu kennama. Kanan inni waldaan alaa garuu akkamitti akka wal fudhatanii galantu kaayyeffama malee akkamitti akka walii wajjin turan wanti barsiifamu hin jiru. Maaltu waldaa wajjin nu rakkisee jechuutti wal morkiidhaan kan guutu yaada isaanii qofatti kan hirkatan qulqullummaan keessa kan hin jirre isa kanadha. Kanaaf waldaan kiristaanaa aboo guddaa qabdi jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waadaa yookaan hidhaan gaa'elaa baay'ee guddaa akka ta'e tannan dura isinitti himeen ture. Waadaan gaa'elaa yookaan hidhaan gaa'elaa guddaadha. Waadaa gaa'elaa karaan nu ilaalle karaa lama karaa gurguddaadha. Karaa lama karaa gurguddaan tokko qeerroof qarreen tokko walitti gaafa dhufan durbummaan ishee innis dhiira fayyaa isheenis shamarree fayyaa yoo isaan ta'anii karaan itti waadaa gaa'elaa jedhamu kan dabbaa bilikaalee kan akka macaafa qulqulluutti hiikaa guddaa kan qabu dhiiga isaan gidduuti. Israa'el keessatti aadaa Israa'el keessatti namni tokko gaafa waadaa gaafa walii galu harkaan dhiigan wal qaba. Aadaa Oromoo keessatti immoo namni tokko ta'uu yoo barbaade oolaa yookaan hoolaa qaleetu oolaa fayyaa qaleetu harka isaa garaa oolaa garaacha oolaa keessan harka wal qabaa jedhama. Aadaadha kun kaalcharii jechuudha malee intinaadha. Kanaaf fayyaadha yoo ta'e isaan gidduutti isheen fayyaadha yoo ta'e dhiigii isaan gidduutti buusuun akka macaafa qulqulluutti akka kakuu moofaatti hidhattanii gaafa laaltan kakuudha. Kakuun dhiigaayyuu achi as kan dhufeetu dhiiga qulqulluu dhiiga mudaa hin qabne jireenyi bara baraa kan argame karaa dhiiga Yesuus Kiristoosidha. Dhiiga Yesuusin dudduuba dhiigota baay'ee jira. Waa'ee dhiigaa utuun isinitti dubbadhee kakuu moofaa keessatti dhiigni gahee maalii qabatu sun jedhee barsiisa tokko kitaaba tokko ta'anii waa'een dhiigaa jechuudha. Waa'een dhiigaa guddaadha. Kanaaf iddoo biraatti dhiigdee dhuftee waan dhiigduu hin qabdu nama kanaaf waan ta'eef obboleettiin keenya ofuma rakkina biraa keessa galtee jechuudha. Booddee waadaan isaan gidduu jiru shakkaa jiraata bara isaa hunduma shakkaa jiraata ishiin nama biraaf dhiigdee waan ta'eef. Bara isaa guutuu shakkaa jiraata haadha manaa koo jedhee hin amanu. Waadaa guddaan tokko isa waadaa lammaffaan isa waldaan kiristaanaa har'a waaqayyo duratti fuula amantootaa kana duratti ani siif waadaa nan gala isa jedhanidha. Kana tuqeera tanaan dura waan ta'eef waa'ee dhiiga durbummaa ba'uu 22:6 kan kana baay'ee haasa'aa turre waan ta'eef
anirra deebi'ee isinitti himu keessa deebii 22:13 dhattanii gaafa dubbistan waan gaa'ela utubee baatutu achi keessa jira jechuudha. Garaagarummaan kophaa ta'uu fi garaagarummaan gaa'ela dhaabbachuu garaagarummaa guddaan gidduu akka jiru tanaan dura ilaalleerra baay'ee garaagarummaa qaba. Namoonni tokko tokko gaa'ela kana gaafa laalan tokko kophaa jiraachuun faayidaa qaba jedhu lama gaa'ela dhaabutu faayidaa qaba jedhu kanaaf garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Macaafni qulqulluun tokko ta'urra lama ta'uu wayya jedha waan ta'eef kanas bal'isee isinitti dubbadheera waan ta'eef irra hin deebi'u. Dhiibbawwan irra gaa'ela irra jiran addunyaa kanarra dhiibbaa gurguddaatu gaa'ela irra jira. Gaa'ela irra jira. Gaa'ela qulqullaa kan balleesse teekinooloojiidha. Wantoota sila isiniin jedhe gaa'ela qulqullaan hin jiru waan ta'eef abbaa barbaadde baxabattee jiraachuu dandeessa. Otoo gaa'ela hin godhatin immoo abbaa barbaadde wajjin jiraatte yoo sitti tolee ciisicha gaa'elaa egaa ciisicha gaa'elaa wajjin goote dhattee laaltee dhandhamtee akka fakkeenyaaf iddoo tokko waaqammaftee laalta dhattee waaqammaftee laalteetu yoo sitti tole bitta gabaa tokko yeroo dhattu wantoota garaagaraa kana kanaaf akkasii miti gaa'elli kana miti garuu seerri tokko yeroo tokko vaarjiiniyaa saatiraadha ishii jedhamtu dubartii waa'ee dubartii kana addunyaa kanarratti beekamtuu falaasafa guddoo kan taate tokko isinitti meen ture tanaan dura namni tokko gaa'ela dhaabu dura waggaa shanii ol seksii yookaan ciisicha gaa'elaa wajjin raawwatee booddee yoo jaalate egasii booddee gaa'ela dhaakin farramuufii danda'a yookaan hari'uu ni danda'a akka kanatti wajjin jiraate ittina jechuu danda'a. Achi gidduutti dhala godhachuun sirrii miti yoo godhatte immoo nama biraaf yookaan mootummaadhaaf kennanii guddisuun danda'a malee isaan gidduutti dhalli godhachuu hin qabu. Akka feete gaa'ela kontoraataa turtii waggaa shanii ijoollee horuun dhorkaa kan ta'e wal gadhiisuun eeyyamamaa akka ta'e beekamaadha. Kanaaf dhiibbawwan irra gaa'ela irra jiran kanadha jechuudha. Gaa'elli dhaabbataan garuu turtiin isaa amma du'aatti ijoollee horuun eeyyamamaa wal gadhiisuun dhorkaa akka ta'e beekamaadha. Dhiibbawwan gaa'ela irra jiran kana duwwaa miti sodomummaan jira, homosekshuwaaliin jira, wantoota garaa jira. Gaa'ela qulqullaana kan balleessan sodomummaa jechuun dhiiraaf durbaaf dubartii roomee boqonnaa 1:26 akkasuma 18 jalqabdee gaafa dubbistan sodomummaan irra dhufe otoo hin taane durii jalqabee sodomummaan akka jiru macaafa qulqulluu irraa argitu. Homosekshuwaaliin hin jiraata. Kana yeroo hundumaa macaafa qulqulluu irraa sin barsiisee irraa arras biyya lafaa irraa jira. Qaamanis wantoota baay'een addunyaa keenya irratti naannoo nu jira nutti argineerra jechuudha. Dhiibbawwan garaagaraa gaa'ela irra jiran maatii keessaa jalqabee aadaa dabalatee araada adda addaa dabalatee karaa biyya ambaa yookaan daldala saalqunnamtiitiin wantooti gaa'ela namaa mancaasan dhiibbaa gaa'elaa jedhamaniitu waamamu jechuudha. Walqunnamtii saal tokkee kanneen jedhaman gaa'ela qulqullaa wantooti bal'eessan wantooti baay'eensaa jira. Toor malee karaa sirrii hin taaneen ciisicha gaa'elaa raawwachuu somaa roomee boqonnaa 1:26 irraa waan dubbachuusaa nama saalfachiisu waan baay'ee jira. Poornoogiraafiin jira. Haala bulchiinsi yeroo ammaa kana bulchiinsi addunyaa keenyaa bulchiinsi seera gaa'ela dhaabuus diiguus hin dandeessaa mirga jedhudha. Kunis dhiibbaa gaa'elaati. Haadha manaa tokko ol fuudhuun illee dhiibbaa gaa'elarra ga'udha. Dhiirramma haadha manaa tokko fuudhuun gadhummaadha kuni ashanjaa fuudhuun qaba namoonni jedhan jiru. Kanaaf gosoonni gaa'elaa gaa'elli kontiraataa gaa'elli faayidaa jira kana dubbadheera. Gaa'ela fedhii foonii gaa'ela amma du'aatti dhaabbatu jenneetu ilaalaa turre gaggabaabsanii isinitti himaa. Waa'ee galgala gaa'elaa yookaan ciisicha gaa'elaa waan baay'ee ilaalleerra. Waa'ee varjiniitii waa'ee durbummaa guyyaa durbummaa itti kennan eessatti akka kennan wantoota kana bal'inaan dubbadhe waan ta'eef irra hin deebi'u jechuudha. Obboleettonni guyyaa itti ciisicha gaa'elaa dhiira yookaan abbaa manaa isaanii wajjin jiraatanii jalqabanii fayyaadha jireenyi isaanii yoo ta'e dhiirris akkasuma yoo ta'e gaa'elli sun gaa'ela dhandhamatamee hafuudha jenne kanaan ala gaa'ela qaawwee hafuudha kan nuyi jenne isa kanadha jechuudha. Shamarran waan sadiin irraa fatan jenne nama durbummaa isaan irraa fudhatee yeroo hundumaa yaadatu lamaffaa guyyaa durbummaa itti kennan yeroo hundumaa yaadatu sadaffaan bakka itti durbummaan isaan irraa fudhatame yeroo hundumaa yaadatu jenneetu durbummaa yookaan baay'ee varjiniitii haasaa turre jechuudha. Eeggannoowwan wayitaa'oo yeroo hundumaa gaa'ela keessatti yeroo ciisicha gaa'elaa godhaman wantoota baay'ee haasofneerra yeroo hundumaa wantoota eeggannaan godhamuuf ciisicha gaa'elaa parsantii gaa'ela keessaa parsantii 95
ciisicha gaa'elaa ta'ee tanaan dura isinitti madheera. Gaa'ela keessatti parsantaa olaanaa gaa'ela kan jechisiise maalidha? Inni ciisicha gaa'elaati. Ciisichi gaa'elaa yookaan saalqunnamtii yookaan seeksii jedhamudha jechuudha. Kuni tarii yeroo afaan hin dubbannu qaanii fakkaata. Baabilikaalee caafatadha garuu isa duraa qorantoota hidhattanii gaafa dubbisan boqonnaa torba yeroo kadhannaa irraa kan hafe wal bira gahuu hin didinaa walii hin didinaadha. So bifa kamiin isa jedhu bal'inaan baranneerra tarii namoonni takka carraa hin dhaggeeffatin kana bal'inaan nan ibsa. Keessumaa waa'ee ciisicha gaa'elaa waa'ee seeksii kana bal'inaan nan ibsa. Afaan guutuu macaafa qulqulluudha. Gaa'ela qalbii miti waan ta'eef bal'inaan nan ibse. Kana akka carraa yuutuubii obboleettii keenya obseerra namoonni baay'een argachuu hin dandeessu itti deebitanii jechuudha. Kanaaf tankiyuu isin jechuu barbaada. Kanarratti bal'ina yeroo kon fudhadhu. Walii kun karaa dhokataa karaa mul'ataa akka ta'e tanaan dura dubbadheera. Gosa walii kunillee dubbadheera. Walii kun gaa'ela keessatti karaa baay'ee walii keera namni mana keessatti walii kee dhoksaatti walii kee kan jirudha. Mul'ataatti walii kee kan jiru jira jechuudha. Kanaaf wantooti kana fakkaatan waa'ee kaadhimummaa dubbadheen ture. Kanas kaadhimummaan of eeggannaa guddaa akka inni qabu baay'ee jaalalaan kan guute caafata qulqullaa'aadhaan kan hoogganamu wal sodaaf wal kabajuudhaan kan eeggamamu faayidaarraa bilisa kan ta'e kaayyoof karoora kan of keessaa qabu kaadhimummaan akka aadaatti akka macaafa qulqulluuttis dubbadheen ture. Kanas irra hin deebi'u. Isa kanaaf itti gaafa ga'eewwan gaa'elaa ga'eewwan haadha manaa fi abbaa manaa ga'ee isaa maaliin haati manaa ga'ee ishii maaliin abbaan manaa ga'ee isaa beeka taanaan gaa'ela isaa hin qabata haati manaa ga'ee ishii beekti taanaan gaa'ela sun fayyaadha. Abbaan manaa ga'ee isaa hin beeku yoo ta'e yeroo hundumaa gaa'ela jeeqaa jiraata maraatudha jechaadha. Inni mataa waan ta'eef mataan nama maraannan namni fayyaa miti. Namni eessa namaa maraataa mataan nama maraataa mataan namaa sirrii miti taanaan rakkisaadha jechaadha. Kanaaf abbaa manaa mataa waan ta'eef yeroo hundumaa bulchiinsi isaa harka jira waan ta'eef bulchuun barbaachisaadha. Lammaffaa waa'ee mataa ta'uu dhattanii gaafa dubbistan addaamumti illee ewaani muka kutee kan nyaate kan nyaachises ishiidha. Dheekkamsa guddaa kan fudhate garuu dhattanii gaafa dubbistanii sababii kee laftaa abaaramtu kan jedhe biyyoo irraa dhufte biyyootti deebite. Baxaam abaarsa guddaa kan abaarame eenyuttanii addaamidha jechuudha. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaatu itti kenname jechuudha. Kanaaf ga'ee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Abbaan manaa ga'een isaa maali? Haati manaa ga'ee ishee maaliin? Isa jedhu baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti ijoollee ga'ee ijoollee godhachuu ijoollee godhatan ga'ee guddisuu irratti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wangoolee gaa'elatti duutan kan jennu miidiyaa garaagaraa kan akka feesbuuk appilikeeshinoota garaagaraa amma toora intarneetirra abbaa manaaf gaa'ela haadha manaa hiikaa kan jiru kana illee araada garaagaraa jenne tapha qarshiidhaan taphatamu yookaan qumaara jennee fiilmiiwwan garaagaraa jenneetu kuni farra gaa'elaati gaa'ela diiguu hin danda'u jenne jechuudha. Isa kanaaf kanarratti wantoota tuttuqe kana baay'ee fiigee tan tuttuqaa ture barumsa kana marsaa 19tti qoonneetu kan nu ilaalle gara reekoordii 40 daqiiqaa amma kanaatitti gaggabaabsanii isinitti ta'e barumsi kun barumsa bal'aadha baay'ee yaadannoo kootti akka kanadha. Waaqayyo isin haa eebbisu tarii ariifadheen tuttuqee bal'inaan garuu